Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu idilee galgal kanaaf qabnu isinitti himaa oduu waliin Annaayimaa Umari jalqaba irratti ibsi Komishiniin Poolisii Oromiyaa baasee duula yeroo xumuraaf shanee balleessuu jechuun waraanni bilchiginaa hawaasa nagaa duguugaa jiru kan jajjabeessuudha jedhame. Waamicha mootummaa naannoo Oromiyaa taasisee fi ibsa Komishiniin Poolisii Oromiyaa baasee fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa balaaleffachaa jiru. Muhammad Fantaallee dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Duula yeroo xumuraatiif shanee balleessuu jedhuun hooman waraanaa gama lixa Oromiyaa fi kutaalee Oromiyaa garaagaraatti bobbaafame guyyaa guyyaan lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira. Gocha kana cimsee itti fufuu kan kaayyeffate Komishiniin Poolisii Oromiyaa farreen nageenyatiif araaraman qabnu jechuun ibsa baaseera. Ajjeechaa hidhaa fi reebicha maqaa shanee wajjin hidhata qabdan jedhuun lixa Oromiyaa fi kutaalee Oromiyaa garaagaraatti waraana bilchiginnaatiin raawwatamaa jiru giddugaleeffachuun ibsa Poolisii Oromiyaa fi waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa baase namoonni hedduun gama marsaalee hawaasummaatiin balaaleffataa jiru. Poolisiin Oromiyaa waraana bilisummaa Oromootiin farreen nageenyaa uummata bahaa fi gala dhoorkan irratti tarkaanfii hadhaa fudhachuurraa duubatti hin jennu jechuun ibsa yoo baasu faallaa kana uummanni ammoo kan hawaasa bahaa fi gala dhoorkaa jiru waraana bilchiginnaati jechuun balaaleffataa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa dargaggoonni osoo hin beekin ABO shaneetti dabalamtan caasaa mootummaatti harka kennadhaa jechuun waamicha taasiseera. Ibsi Komishiniin Poolisii Oromiyaa baase ammoo warreen waamicha kana moggaatti dhiisuudhaan hojii badii irratti bobba'an irratti Poolisiin Oromiyaa tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuudhaan hedduu isaanii barbadeessaa jira jedha. Kun duula gaaffii eenyummaa uummanni Oromoo gaafachaa jiru ukkaamsu maqaa ABO shanee jedhu sababeeffachuun uummata nagaa jumlaan ajjeesuu fi hidhuuf caasaan bilchiginnaa diriirfachaa jirudha waan ta'eef uummanni Oromoo balaaleffachuu qaba jechuun fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa fi xiinxaltoonni barreessaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa osoo uummata bakka bu'eef kan hojjetu ta'e sila ajjeechaa lixa Oromiyaatti finxaaleeyyii Amaaraa qonnaan bultoota nagaa irratti raawwachaa jirtuuf ibsa baasuu qaba kan jedhan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa waamichi mootummaan naannoo Oromiyaa dhiheesse fi ibsi Komishiniin Poolisii Oromiyaa baase fudhatama kan hin qabne ta'uu eeran. Gartokkee takkaan ibsi Poolisiin Oromiyaa baase warreen alaa fi keessaa olola bu'uura hin qabne afarsaa uummata goolan warreen mindaa mootummaa nyaachaa diinaaf hojjechaa odeeffannoo sobaa dabarsaa jiran akkasumas qarshii fi meeshaalee ergaa hidhannoo diinaa ta'aa jiranis addaan baasnee waan jirruuf yeroo gabaabaa keessatti seeratti kan dhihaatan ta'a jechuun caasaalee bilchiginnaa irrattis wal qocholuuf akka deemaa jiran akeekeera. Oduu keenya itti aanuun godina Wallagga Bahaatti obboleeyyan lama humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman kanneen daangaa ce'anii weerara raawwataniin ajjeefamani. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda Qilxuu Aabboo jedhamutti gaafa amajjii 25 bara 2022 fiinxaaleeyyiin Amaaraa obboleeyyan lama bakka tokkotti ajjeesuu jiraattonni himanii jiru. Obboleeyyan lamaan ajjeefaman kun osoo isaan xaafii haamaa jiranii tasa humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa duubaan itti dhufuun rasaasa itti roobsuun akka ajjeesan odeeffannoon jiraattota irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork dhaqqabe ni mul'isa. Aanaalee Wallagga Bahaa kanneen akka Kiiramuu, Amuruu, Eebantuu, Guutoo, Giddaa Ayyaanaa, Haroo Limmuu fi Agamsafaa keessatti weeraraa fi duulli babal'ifannaa lafaa fiinxaaleeyyii Amaaraatiin gaggeeffamu ammaas fala hin arganne. Gabaasaan kan Muhammad Fantaallee ture. Dulli hidhaa qaamota bulchiinsa bilchiginnaatiin qeerroo magaalaa Burraayyuu irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Torbee dabree gaafa ayyaana cuuphaa naannoo addabaabaayii Qaraaniyoo jedhamu iddoo taabonni galuu deemutti fiinxaaleeyyiin Amaaraa alaabaa lummuxii qabannee Burraayyuu seenna jechuu isaanii hordofee qeerroo fi poolisii Oromiyaa waliin walitti bu'iinsi uumamuu ni yaadatama. Waldhibdee uumameen lubbuun namaallee dabree jiraachuu kan himu jiraataan Burraayyuu odeessa kana nuun gahe iddoo sanatti jeequmsa kan kaase qeerroo Oromiyaati jechuun kantiibaa magaalaa fi milishaan poolisii Oromiyaa wajjin ta'uun qeerroo hidhaatti guuraa jiraachuu hima. Namoonni qabaman kunneen eessatti akka hidhamanii jiranillee beekamuun hin danda'amu. Magaalaa Burraayyuu keessatti yeroo garagaraatti namoonni nagaa hedduun sababa ati deeggaraa ABO shaneeti ati waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jechuun hidhamanii turan murtii takkaan malee mana hidhaatti gidirfamaa jiru jedha namni kun. Walumaa galatti gochaan murni biyya bulchaa jiru maqaa ABO shaneetiin Oromiyaa guututti uummata Oromoo irratti raawwataa jiru akkaan jibbisiisaadha kan jedhu maddi keenya Burraayyuu kun kanaaf falli uummanni Oromoo tokkummaan falmachuu qofa jechuun dhaamee jira. Bulchiinsa nageenyaa magaalaa Burraayyuu dubbisuuf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne.
Baasiin gamoo mana qopheessaa magaalaa Finfinnee haaromsuuf oole jaame haala qabatamaa biyyattiin keessa jiruun wal hin madaaluu jaani ogeessi diinagdee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Ogeessi diinagdee obbo Ayyalaa Galaan yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennaniin gamoon mana qopheessaa magaalaa Finfinnee birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 haaromfamuun isaa haala qabatamaa diinagdeen Itoophiyaa irra jiruu fi biyyi irra jirtu waliin hin deemu jaanii jiru. Siraaj Sabaaf ogeessa kana dubbisee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ganna 57 booda gamoo mana qopheessaa magaalaa Finfinnee baasii olaanaa birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 haaromsuun isaa haala qabatamaa diinagdeen Itoophiyaa fi Itoophiyaan keessa jirtu ilaalcha keessa kan galchee miti jechuudha. Ogeessonni diinagdee qeeqaati jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gamoo mana qopheessaa magaalichaa haaromsee xumuruuf birrii Itoophiyaa biiliyoona 2.2 baasii kan taasise yoo ta'u, kun ammoo haala qabatamaa Itoophiyaan keessa jirtu kan ilaalcha keessa hin galchineedha jedhamuun yaadni irratti kennamaati jira. Gamoo mana qopheessaa kana dabalatee ijaarsaawwan akka gamoo baankii, paarkiiwwan bashannanaa fi kanneen birootiif birrii biiliyoonaan dhangalaasuun dhimmoota dursi kennamuu fi qabu miti. Akkasumas haala qabatamaa diinagdee biyyattii fi biyyattiin keessa jirtu ilaalcha keessa kan hin galchineedha jechuun ogeessonni diinagdee qeeqaati jiru. Itoophiyaan biyya hongeen miidhamtee lammiileen miiliyoona 6 fi 400,000 deeggarsaa tantamaa barbaadan akkasumas biyya sababa waraanaatiin lammiileen miiliyoona 9 fi 400,000 deeggarsa midhaan nyaataa barbaadanii fi biyya hojii dhabdummaan qaala'insi jireenyaa fi malaammaltummaan sadarkaa hammaatarra gaheedha. Biyya rakkooleen bu'uura jireenya uummataa gaaga'aa jiranii fi lammiileen miiliyoona 15 fi 800 ol deeggarsa midhaan nyaataa tantamaa barbaadan keessatti haaromsa mana qopheessaa tokko birrii biiliyoona 2.2 baasuun haala qabatamaa biyyaa wajjin kan waliin simnee fi rakkoo uummataa ilaalcha keessan kan hin galchineedha jechuun ogeessonni diinagdee fi xiinxaltoonni komii isaan ibsaati jiru. Dhimma kana irratti ogeessa diinagdee obbo Ayyalaa Galaan dubbifni akkas jedhu. Gamoon mana qopheessaa magaalaa Finfinnee birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 haaromfamuun isaa haala qabatamaa diinagdeen Itoophiyaa irra jiruu fi biyya irra jirtu waliin hin deemu jedhan. Yeroo diinagdeen biyya sanii waraana keessatti miidhamee jiru kanatti birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 gamoo tokko haaromsuu jechuun waan amanuuf nama rakkisuudha. Baasiin kun doolaaratti yoo jijjiiramu gara doolaara miiliyoona 45 ta'a. Kun ammoo haaromsaaf baasii baafamuu miti jechuun OMN itti himani. Yeroo ikonomiin dinagdeen biyya sana waraana keessaa bahee rakkina guddaa keessa yoo deemamu horii amma kanaa baasanii gamoo tokko haaressuu jechuun tokkoffaa biliyoona 2 fi qabxii 2 gamoo haaromsuu wanti jedhamu kuni waan raajiitti dhugaa dubbachuudhaaf. Gamoo haaromsuun amma gara doolaaritti guddattee miliyoona 45 dhufa fakkaata. Kalkuleetii godheen ture. Itoophiyaa yeroo ammaa gamoo tokko haaromsuu baasii hanganaa baasuun waan raajiiti kan jedhan ogeessi diinagdee kun ijaarsi meetikii fi warshaan sukkaaraa haaluma kanaan qabeenya biyyaa dhangalaase jedhu. Rakkoon qaala'insa jireenyaa, hojii dhabdummaan, hongeen buqqa'insaa fi waraanni jireenya lammiilee biyyattii yeroo gaaga'aa jiru kanatti mootummaan baasii gurguddaan gamoowwanii fi paarkiiwwan bashannanaa ijaaruun maal akeeka gaafii jedhuuf deebii yoo kennan ogeessi diinagdee obbo Ayyalaa Galaan osoo rakkooleen jireenya uummataa gaaga'aa jiranii gamoo haaromsuun dhimma dura kennamuu fi miti yoo sagantaan haaromsaa kan qabamuufis ta'e hanga rakkoon uummataa fi biyyaa furamutti tursiifamuu qabu jedha. Itoophiyaa keessatti qabeenya uummataa biiliyoonotaan dhangalaasuu fi nyaachuun aadaa baratamaa ta'ee jira kan jedhan obbo Ayyalaa Galaan baasiin gamoo mana qopheessa magaalaa Finfinnee bahee jedhamu duuba malaammaltummaan akka jiru nama shakkisiisa. Dhuguma baasiin kun bahee yoo ta'e herreega yookaan oodit godhamuu qaba jedhan. Rakkoon amma si'ette kun hundumtootoo jiru. Gamoo haaressuun sadarkaa tokkoffaarra ol keessee atattamaan waan yeroo ammaa kana hojjettu miti. Sagantaan sabayeera yoo ta'e rakkinni biyyarra ga'e kun amma ijaa dhufeefu sagantaan dura baafne kun aaturu abuluu yeroo innaa darbe hojjennaa jedhama waan akkasii. Warri immoo piroojeektii kana gaggeessan wanti kun maaliif sarii hojjechuun iyyuu nurra hin jiru tursiisuu nurra jirre. Iddammoo hojjenne waan sabatti gadi baanee dubbannu. Waan qaanii fakkaatu waan hin fakkaanne dubbannu jedhanii itti yaaduu danda'utu isaan irra jira. Kan jedhame kuni amma shakkii keessatti galcha. Horiin suni dhuguma hojjaa sanarra ooleetee miti horii amma kanaa kan bahe waan biraatu jira.
Gamoot qabatanii warra horii fudhatan injiruu kan jedhu shakkii keessa dirqamaan gala namni tokko. Ogeessi diinagdee biroo Dr. Guutuu Teessoo yaada BBC'f kennaniin magaalaa Finfinnee keessatti gamoowwan ijaaramaa jiranii fi hojiiwwan diinagdeef investimentii wal madaalaa hin jiru. Keessumaa mootummaan gamoo ijaaruu, iddoo bashannanaa haaromsuu, babal'isuu fi miidhagsuu irratti xiyyeeffannoo hanga kana yeroo kennu waan biyyi isaa keessa jirtu hin hubanne nama jechisiisa jedhan. Dr. Guutuu Teessoo itti dabaluun biyya hongee waraanni beelli jiru akkasumas jallisiin qonnaa hin babal'atin baadiyaa ibsaan hin gahinii fi tajaajilli telekominikeeshinii hin jirretti waajjira haaromsuu birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 200 baasuun qabeenya qisaasessuudha jechuun dubbatu. Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti sababa waraanaatii fi hongeetiin lammiileen miiliyoona 15.8 deeggarsa akka barbaadan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa oochaa fi sagantaa nyaata addunyaa ibsaatii jiru. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad lammiilee kana deeggaruu caalaa haaromsa gamoo fi paarkiiwwan bashannanaatii birrii biiliyoona hedduun dhangalaasaa jira jechuun komatamaati jira. Dhaabbanni misoomaa idil addunyaa United States USAID'n Oromiyaatti deeggarsa taasise. Dhaabbanni misoomaa idil addunyaa United States USAID'n naannoo Oromiyaatti investimentiiwwan lama kan uummata 400,000 ol gargaaruu danda'u birrii biiliyoona 10.2 hojjechuu ifoomse. Investimentiiwwan lameen kunneenis USAID ifaa fi USAID Strengthening kan jedhaman yoo ta'u, dhaabbilee fi hojiiwwan rakkoo dandamachiisu sagantaa oomisha SafetyNet Productive SafetyNet Program 5 kan mootummaa Itiyoophiyaatiin hoogganamuuti jedhame. Dhaabbata USAID jalatti dhaabbileen USAID ifaa fi USAID Strengthening PSNP 5 jedhaman waggoota 5 dabraniif Itiyoophiyaatti sochii kan taasisaa ture yoo ta'u, namoonni miiliyoona 9 hiyyummaa keessaa akka bahaniif dhaabbata deeggarsa taasisaa jirudha. Investimentiin amma dhaabbata USAID'n Oromiyaa keessatti hojjetamee karaa imbaasii Ameerikaa Itiyoophiyaa jiruutiin ifoome kun hawaasa sagantaa SafetyNet jala jiran 400,000 oliif carraa jireenya isaanii ittiin jijjiiran kan uumu akkasumas hongee fi weerara hawwaannisaa ofirraa ittisuuf kan isaan gargaaru ta'uun ibsamee jira. Hojiiwwan kanaanis eegumsi biyyoo fi bishaanii, leenjii dargaggoota, ga'umsa hojii isaaniif qopheessuu akkasumas lammiileen akka of danda'anii fi nyaata fooyya'aa argatan irratti dhaabbilee deeggartoota biroo waliin ta'uun kan hojjetamu ta'uu mul'isa. Ibsi karaa imbaasii USAID Finfinnee jiru bahe kuni Siraaj Sabaaftu qindeesse. Oduu teenya xumuraatiin lammiileen Itiyoophiyaa irra jireessaan ilmaan Oromoo ta'an kanneen biyya Saawud Arabiyaatti hidhaa jiran rakkoo hammaataa keessa jirruuf fala dhabnee daran miidhamaaf saaxilamaa jirraa jedhani. Gama biraatiin hariiroo Itiyoophiyaa fi Saawud Arabiyaa fooyyessuu fi lammii Itiyoophiyaa Saawud Arabiyaatti hidhamanii fi dhimmoota biroo irratti furmaata argamsiisuuf jecha Itiyoophiyaa irraa gareen miseensota nama 9 qabu Saawudiitti ergame mootii Saawudii Salmaan bin Abdulaziz waliin mari'achuuf sanbata yookaan sabtii dhufu kanaaf beellamni qabamee jiraachuun gabaafamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasni akka itti aanutti dhiyaata. Lammiileen Itiyoophiyaa irra jireessaan ilmaan Oromoo ta'an kanneen biyya Saawud Arabiyaatti hidhaa jiran rakkoo hammaataa keessa jirruuf fala dhabnee daran miidhamaaf saaxilamaa jirraa jedhani. Rakkoo jireenyaa, hojii dhabdummaa, dhiibbaa siyaasaa fi dhiittaa mirga namoomaatiin biyya ofii dhiisanii kan baqatan lammiileen Itiyoophiyaa harki caalu dhalattoota Oromoo ta'an jiruun baqaa duyda itti galuun biyya ambaatti hidhamanii beelaa dheebuu, ho'aa fi qorraan dararamaa jiru. Lammiileen 100 ta'an manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garaagaraa keessatti hidhamanii kan jiran yoo ta'u, baay'een isaanii uffata qaamatti uffatan fixachuun peestaala gurraachaan qaama ofii haguuganii jiraataa jiru. Waqtiin ammaa qorra hamaa ta'uu wajjin walqabatee haalli kun jireenya isaanii akka itti hammeesse yeroo garagaraatti Oromiyaa miidiyaa neetwoork hidhamtoota kana dubbisuun gabaasuun isaa ni yaadatama. Mana hidhaa Haayir jedhamu keessaa kanneen dubbifne kutaa tokko keessatti namoota 390 oliin hidhamanii jiraachuu himanii namoonni kun hunduu uffata kan ofirraa hin qabne feestaala ofitti maratanii afata malee simintoo qullaarra ciisaa akka jiran akkasuma nyaata gahaa dhabuun rakkoo keessa jiraachuu himu. Kana dura haala kana keessatti daa'immanii fi dubartii dabalatee kanneen lubbuu isaanii dhabanillee jiraachuu kan yaadachiisan lammiileen kunneen dirmannaa malee haala kanaan itti fufna taanaan gaaga'ama kana caaluuf saaxilamnaa sodaa qabnaa jedhani. Mootummaan Itiyoophiyaa lammiilee kana rakkoo keessaa akka baasuuf kallattii garagaraatiin kan gaafatamaa ture yoo ta'u,
hanga ammaatti tarkaanfii osoo hin fudhatin turee jira. Gama biraatiin hariiroo Itoophiyaa fi Saawud Arabiyaa fooyyessuu fi lammii Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti hidhamanii fi dhimmoota biroo irratti furmaata argamsiisuuf jecha Itoophiyaa irraa gareen miseensota nama 9 qabu Saawuditti ergame mootii Saawudii Salmaan bin Abdulaziz waliin mari'achuuf sanbata yookaan sabtii dhuftu kanaaf beellamni qabamee jiraachuun gabaafamaa jira. Odeeffannoon kun karaa Ustaaz Ahmaddiin Jabaliin kan maxxanfame yoo ta'u gareen kun mootii Salmaaniin alatti ministeerota haajaa alaa fi qondaalota olaanoo Saawud Arabiyaa akka haasofsiisu baramee jira. Tuutichi ministeerota abbootii amantaa, ministeera haajaa alaa fi hayyoota waa'ee hariiroo Saawudii fi Itoophiyaa irratti qoratan of keessaa akka qabu Ustaaz Ahmaddiin Jabal maxxansanii jiru. Tuutni kun yeroo ammaa magaalaa guddittii Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad jira. Miseensonni tuuta kanaa nama 9 ta'uun ifoomee jira. Isaanis obbo Ahmad Shidee, Ambaasaadar Ridwaan Hussein, Dr. Jaylaan Kadir, Profeesar Adam Kaamil, Muftii Haaji Umar Idris, Qees Tagaay Taaddalee, obbo Masfin Gabre, obbo Heydar Abdallaa fi Saawuditti Ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'an Leencoo Baatiiti. Hariiroo Itoophiyaa fi Saawudii ilaalchisee Profeesar Adam Kaamil afaan Arabaatiin mootii Salmaaniif ibsa akka godhamu tuutichaan filamanii kan jiran ta'uu odeeffannoo baherraa hubachuun danda'amee jira. Tole kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun idilee galgala kanaaf qabanne kanuma fakkaata qophiileen OMN tanneen afaan itti fufuu horaa bula.